Harka fuunee hordoftoota keenyaa kun Maraan Miidiyaati. Maraan Miidiyaa odeeffannoowwan waqtaawaa garaa qindeeffatee isin biraan kan ga'u miidiyaa keessani. Guyyaa irraa immoo keessummaa tokko istuudiyootti affeerrannee jirra. Keessummaan keenyaa Soortuu Amaanu'eel Gammachuu jedhamu. Soortuu Amaanu'eel waggoota 32f yeroo isaanii guutuu kennanii mana Waaqayyoo keessa tajaajilanii jiru. Waggoota 22f immoo soortuu ta'aniiti waldaa guutuu wangeelaatti tajaajila keessa kan turan. Guyyaa irraa kan immoo dhimmoota haala yeroo waldaa kiristaanaa irratti isaa wajjin mari'achuuf haasa'uuf waliin qabannee jirra. Isinis bakka jirtan hundumatti nu waliin turaa isin jenna. Soortuu Amaanu'eel guddaa galatoomaa istuudiyoo keenyatti keessummaa ta'uudhaaf waan nu dhuftaniif guddaa isin galateeffanna. Waaqayyo guddaa isin eebbisu jechuu jaalaan dursine. Mee Soortuu Amaanu'eel eenyudha? Eessatti dhalatanii akkamitti gara gooftaa dhufanii wanta jedhu achirraa kaanee itti haafufnu. Lafan itti dhaladhe Wallagga Lixaa Aanaa Najjooti. Haadha koof namoota adda addaa nuti karaarra deemu bakka kaan nuti namoota horii nu bukkee jiraniif namoota haadha koo dabalatee namoonni bakka kaasanaan dhuman. Humni guddaan tokko ibiddi nana koorraa boba'ee dhaabadhee isa keessa iyyeeni nama dammachiise. Namoonni dirmatanii dhufanii isa booddee du'a haadha kootii booddee keessi koo qayyaramaa dhufe waansa. Abbaan koo hafee gaaf tokko abjuun argee yeroo jedhu mana qaalluutti dhageessinaan qaalluun biyya sanaa abbaa Xilahun jedhu maal gochii addana biddan mana Tsalootiitti geessaa kana jedhee mana naariyee jechuun mana Tsalootti dhaqee gooftaa fudhadhee. Gara tajaajilaatti akkamitti dhuftan? Gara gooftaatti akka kanaan erga dhuftanii? Iddoo tokko ciisnaa doormii wayii hiriyoota koo wajjin barumsa wayii fi barumsi kun kan hafuuraa miti. Barumsa kan biraadha. Halkan birrimsi keessaatii lubbuu kana keessaa fuudhee sokkoo. Fuudhee sokkee iddoo tokkotti baay'ee fixnatiidhaan deemti. Birrimsi keessatti hin deebi'ee foon koo argantu. Foon koon deebi'ee argaa nan deeme namoota lama na bukkee jiru namoota sanaa abaluu jedhamu akkas jedhamu boca akkasii qabu jechuu hin danda'uuf akka ifaatti ariifachuu akka ifaa itti baay'ee ariifata. Akka kanatti deemnee iddoo tokko dhannee yeroo cidhannu qaxxitaa foon koof lubbuun bishaan keessa bishaanii baay'ee bareedaa takka dhalli namaa argee hin beekne tokko miilla isaa jalaa dhangala'a. Utubaa babbareedaa baay'ee babbareedaa tokko gidduu dabarsanii isatti nageessanii. Akka inni gooftaa Yesuus Kiristoos ta'e nan beeka. Achoo sana keessa taa'e. Miilla isaa kanaa bishaantu dhangala'a. Baay'ee ibsuun kan nama rakkisu bishaan jecha namaatiin. Afaan koo kana keessa harka isaa galche. Afaan koo kana qaqqabee dhaqee obboloota keetti waa'ee koo himi naannoo. Deebi'ee dhufuun jibbe dhaqee obboloota keetti jedhamu. Lubbuun nama akkuma tamma obbeettu kana obbeettee deemti. Garuu gara ofiisheetii barbaaddeetti miti. Humni ishee gaggeessu gara inni barbaadeetti deemti. Amma tasirraa kaatee gara ofii kee barbaaddeetti deemti. Foon keetti yeroo lubbuun kee adda bahu garuu isheetu gara barbaadeetti adeema miti. Humna ishee wajjin jirutu gara barbaadeetti ishee geessa. Humna sana akkas jettee dubbachuu hin dandeessu. Sagantaan durba keessaa qabu baasaa deemuu yeroo baay'ee gara sagalee waaqayyootti deebi'uu gilxii adda baasee natti hime. Kanaaf akkasinaan jedhe garuu birraa baay'een rakkina baay'ee gatii baay'ee kaffalta. Ani garuu si duukaa hin jiru. Magaalaa Naqqamtee naqee mana xinnoo tokkoon kireeffadhee taa'ee achitti of qopheessaa ture. Egasii booddee Naqqamtee waldaa Muluu Wangeel Naqqamteetti yeroo koo kennee isaanuma waamee na gaafate. Iyyata yuun gashanne na hojii manitti fufee. Baay'ee namatti tola. Yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti tajaajiltoonni baay'ee danqaa kan ta'u waamicha ofii adda baafachuu dadhabuudha. Isin tajaajilli keessan mana Waaqayyoo ta'uu akkamitti fudhattan gaafa seenaa nama nutti himtan sun uumamu akkamitti fudhattan sin? Fedhii keenya hin beeknu, fedhii keenya hin dursine
Filiphisiis boqonnaa 2:18 kaastee olaaltee abaluufaa fedhii isaanii barbaadu kan waa'ee keessaniif dhimmu garuu waa'ee Kiristoosiif dhimmu garuu Ximootiyoosiin hin qabaa jedha. Kanii taargeettii ati kaawwattee gara waamicha sanaatti tokko waamicha kee baruu waamamtee taasisa. Lama waamicha kana keessatti maaliin barbaada ani? Gooliin koo maal isa jedhudha. Horii barbaaddaa, sultaana barbaaddaa, yookiin namni fayyuu barbaaddaa. Na eebuu kee tokko waamicha kee beekuu, tokko kaka'umsi intarastiin kee maayili? Eebuun kee maayili? Isa jedhudha. Caccabaa qola bunaa keessa namaa jirra feera. Isa kana si keessaa baasa. Waamichi si keessaa baasa. Kabaja barbaaduu si keessaa baasa. Waa funaannachuu barbaaduu si keessaa baasa. Kan itti dheebottu wangeela namatti himtuudha. Nama fayyuudha. Nama walitti qabu. Tokko waan hin irraanfanne namoonni miidiyaa kana hordofan beeku. Magaalaa Gullisootti akka itti waaqeffannu dhabnee katamaa yaa'ee dhagaa nutti guure. Gaafa waan goonu dhabnu gara baarsisaa fi keessatti kaambii awuraa godaanaatti buruuf kan jedhamu jira. Caakaa keessan fudhadhee deemee. Achitti peenteen ejjarra jirti jedhee katamaa Gullisoodhaan namni yaa'ee caakaa keessatti waan gadheetti jiru jedhanii dhufan. Gaafa dhufan hamba dhufan keessaa seexanni amma immoo lubbuu haaraa irra dana jiran ana duwwaadha. Beenaa dhaqaa mana tokkotu balballi ittiin gaxxamamne jirti jaanan. Achitti naannemmaa lallaba fixeen dhufaan ittiin jedhu. Inni beeku laamma miidiyaa kana yeroo namoonni yeroo sana turan. Citaanii na eeganii dasii guddaan seexana keessaa baasuutti kaane. Hordoftoota keenyaa qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Yeroo muraasa booda walitti deebinaa turtiin keessan ammayyuu nu waliin haa ta'u. Tole baay'ee nama dhibaa. Mee waldaan kiristaanaa isiniyyuu amma ta'e irraa argitaniittu hundeeffamuu isheetii kaatee amma nuun bara keessa jirru kanaatti ari'atama gurguddaadha kan irra jiru. Kun maaliif ta'e jaarraatti baraa baratti kiristaanonni hordoftoonni Kiristoos duuka buutuun Kiristoos waldaan kiristaanaa Kiristoos biyya lafaarra dhaabee deeme kun ari'atamuun ishee kun maali? Inni jalqabaa ergichumatu anaan nan simanne iddoo ta'e biyyi lafaa isin hin simattu jedhe gooftaa Yesuus. Dhugaa qabannee dhaabanna yoo ta'e, dhugaaf jiraanna yoo ta'e, dhugaan kan dubbannu duwwaatu hin ta'in kan jiraannudha. Aannanni harma keessaa ba'a malee harmatu aannan keessaa ba'a miti. Dhugaa jiraattee dhugaa dubbatta, waan si guute dubbatta. Kan garaa guute afaaniin baay'ee gooftaa. Dhugaadhaaf dhugaa dubbatanii kan ari'atamantu jiru. Kan ari'atamu kun immoo gosa lamatti innumti jalqabaayyuu. Sigala obbolootaan kan ari'atamuun jira dhugaa dubbatanii biyya lafaan ari'atamuun jira. Hawaariyaa Phaawulos akka jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos anaanuu nan simanne iddoo ta'ee garbichi gooftaan caalu isin simatanii jedha. Horri kana godhan kuni waa'ee dhalachuu Kiristoos kan dhaga'aa turan raajii Isaayyaasiin kan dubbisan kan abdachaa jiran in dhalata jedhanii warra eegantu gaafa inni dhufee dhalatu immoo ari'uutti ka'an. Isaanumatu. Warra abdii isa waa'ee isaa abdii fudhatantu ari'atu. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos kana nuun jedhe garbichi gooftaa isaan caalu jedhee dubbate. Hawaariyaa Phaawulos immoo obboloota biraa akkas biyya lafaa biraa akkas jedheetu obboloota biraas akka miidhaan isarra ga'ee dubbate. Maqaballeessiin hawaariyaa Phaawulos hin waamamne, hawaariyaa Phaawulos sirrii miti. Hawaariyaa Phaawulos dogoggoraadha jedhanii Qorontosiin fa'aa hiraa turanii namoota hiraa turanii horruma fayyine jedhanii wangeela isarraa dhaga'antu deebi'anii jibba holola horii walitti qabe fa'aa ofiisaa fudhatee fa'aa jedhanii warra beela'eef inni walitti qabe sana jara biraan geenye fa'aa jedhanii deeman. Alaan dhugaa dubbachuu keenyaan biyya lafaan ololti keessaan obboloota ilaalcha sirrii hin qabneeni dhugaa dubbachuu keetiif jibbamta. Fakkeenyaaf Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irraa akka jedha
dhugaa kan dubbatan jibbitanii jedha. Raajii Amos boqonnaa. Hawaariyaa Phaawulos warra Galaatiyaatiin akka jedhe dhugaa iddoon isinitti mee na jibbitan yoo jedha. Dhugaan isinitti mee na jibbitan yoo jedha. Ija keessan baastanii na alaatti turtanii dhugaan isinitti mee sanaa fi gammaddanii yommuu ija keessan baasu jechuun waan guddaa naa gootu turtanii. Amma ija baastanii naa kennu jechuun ilaalcha guddaa gatii guddaa dhugaa nutti himte naan jettu turtaniyyuudha jedha. Garuu iddoon dhugaa sanatti himee na jibbitan. Dhugaaf jibbamuu keessaa alaan jira. Baay'ee namatti tola. Mee amma immoo ari'atamaa kana egaa bifa lamaan keessaa kan ka'u jira. Alaa kan dhufee immoo gooftaa Yesuus Kiristoos isa dhugaa ta'e, isa jireenya ta'e, isa karaa ta'e lallabu isheetiin ari'atamni waldaa kiristaanarraa akka jiru kaastanii. Mee ari'atamni kun baraa baratti gargari. Tooftaan ittiin ari'atanillee gargari. Ari'atamni isin bara dargii sanaa yookaan bara sirni sun ture sana ari'atamtanii fi ari'atamni bara ammaa kana waldaa kiristaanarra jirus gargari. Mee isin akkamitti ilaaltu ari'atama waldaa kiristaanaa kan durii fi kan ammaa kana? Waldaa kiristaanaa bara ni jiraadha keessatti sadiitti qoodee ilaalan. Bara jireenyaa kan jedhamu bara sana keessaa baay'inni namaa xiqqoodha. Kiristaana jedhamu keettiin qaanoftaa alaani garuu jireenya qabda. Jireenyatu jira. Alaan si ari'ata. Keessaan garuu ijaaramaadha. Qulqullinaan, ol hubachuudhaan, dhaga'uudhaan, sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaan, dheebuu guddaaf qulqulluu qabaachuudhaan, fedhii dhuunfaa irratti kan hundaa'e hin jiru, kan saammachuuf godhachuuf kan jooru hin jiru. Wal argineellee olii wajjin kadhachuu. Ani magaalaan keessa ture tokko keessatti halkan keessaa sa'aatii 9tti wayyaa gurraacha uffannee walitti yaana turre. Ji'atti guyyaa tokko. Roondii kan jedhantu jiru. Roondiin kuni karaarra jiru iddoo ta'e halkan sa'aatii 9tti walitti yaanee mana nuyi keessatti walitti qabamnu marcumni hin jiru. Qooddiroo toofamee jira. Alatti caammaa kee baafattee hin teessu hin jilbeenfatte. Akka walitti hin jilbeenfatte akka wal jettee. Kan sa'aatii 11tti immoo balbala dura dhaabatanii barsiisota tokkotu abalu deemu. Eegatti fagaatte abalu deemu. Abalu deemu. Hubannaatu jira. Jaalalatu jira. Qulqullinatu jira. Sirriitti sagalee waaqayyoo dhaga'uutu jira. Alaan inni sun. Nanna kee irratti inni sun. Foon kee irratti inni sun. Egaa inni kun kufee booddee sirni suni kufee booddee sirna oddoo bu'ee sana keessatti bilisummaa amantii jedhee nuu kenname. Bilisummaa amantii kana walumatti waggaa 5 caalaa sirriitti ittiin fayyadamne. Bilisummaa sana karaa sirrii waggaa 5 caalaa ittiin fayyadamne. Lubbuu baay'ee fayyee, wattaaddaroonni fayyanii, warri isaffaan fayyanii, warri deemnatiif namni hunduu gara waaqayyootti deebi'ee tochiin hafuura qulqulluu ka'ee waggaa 5 tokko 6 tokko. Isa booddee bara sigigaachuun jedheen yaada. Sigigaachuu jalqabe. Birriitu dhufee, asraatatu dhufee, namootatu ka'ee, nama kadhannee, agalgaa'ii kadhannee, wal makee sigigaachuu jalqabe. Amaloota dur hin beekne baay'eetu waldaa keessatti argamuutti ka'e. Amala ciraasaa hin argina jennee hin yaadne baay'ee bara sigigaachuu. Ol qoqqooduu dhufee, ol ari'achuu dhufee, maqaa ol balleessuu dhufee, tooftaa adda addaa uumanii waldaadhaa ol baasuu dhufee, firaan ol ijaaraniitti waldaa jeequu dhufee, filannoo jaarsolii irratti loluu dhufee, filannoo paasterii kan nama qomoo baay'ee qabuuf filamuutti ka'ee, akka waamichaan utuu hin ta'in fira baay'ee nama qabuuf filamuutti ka'ee. Inni kun sigigaachoo isa jalqabaa nutti fide. Dhaabuu hin dandeenye. Mana murtii dhaquu dhufee wal kasasanii waldoonni guguddaan mana murtii dhaqanii garee akkasiif garee akkasii ani ol kasasanii baay'een namni beekaa. Gara sanatti deemaa dhufe. Lafatti dhaabnu wallaalamu. Sigigaannee baay'ee deemne. Ari'achuu, biyyaa ba'uu, wal boossisuu, wal miidhuu, wal qoqqooduu. Namoota sirriitti waaqayyo irraatti fayyadamutti hinaaffaa kaasuu, dhabamsiisuu. Isa kana dhufe garaagarummaan isaa inni bara kooministii sun nanna kee alaa miidha.
inni ammaa keessa kee miidha. Inni yeroo sii qaama namanneen inni ammaa garuu qaama amaneen walii keenya irratti. Sammuu walii madeessuu, hafuura walii miidhuu, wal xiqqeessuu, diinummaa kaltoftaa adda addaa wal irratti raawwachuu. Ani jaarsolii waldaa wal reebanii lafa isaaniitti halkan wal reebaniiti shugguxii soostanyaa Beeljikiin faa lafa fuudhame dhaqee araarseera. Shugguxii hidhatanii dhaqanii. Ijoolleen baadiyyaadhaatu gara magaalaa deemtuu ganama shugguxii karaatti lafa isaan halkanitti wal reebaniiti. Fuutee dhatte. Maal akka murteessan alatti faa mari'atanii ol ga'ii galuutti ka'anii. Mana manatti mari'atanii nannaa ajandaa akkasii akka goona jedhanii. Yoo abaluun filatamu ta'ee waldaa kana cabsinaa, waldaa kana diinnaa, doorsisiif maaloon dhufuutti ka'e. Namoota fedhii adda addaa qabantu keessatti dhalachuutti ka'e. Namoota fedhii adda addaa qabantu waamicha hongeelaa qabnachuutti ka'e. Namoota fedhii adda addaa qabaniif shaakala tonkoliisaa abbaa keessatti maal keessatti qabantu dhufanii gaggeessitoota waldaa kiristaanaa ta'a. Ilaaligaa bara jireenyaa ala kee miidhame, bara bilisummaa itti fayyadamuu hin dandeenye, bara sigigaachoo nama nu dhaabutu dhibe, sigigaachaa yeroo deemnu dhaabadha addanatti kan nuun jedhu dhibe. Bara kufaatii maal mallattoon kufaatii faarfannaa dhibaa miti. Israa'el amma dhumaa booji'amtutti qalma qalaa turte mana qulqullummaa jalatti. Ermiyaas boqonnaa 7 laali. Hin qaluu na arsu Waaqayyo akka ittiin jedha. Aqaasa kana miti kan hin barbaadu ani isin hin barbaada. Ijoolleen Eelii amma dhuma du'aniitti aarsaa qalaa turan. Kiiboordii keenya miti. Faarfannaa keenya miti. Konfiraansii keenya miti. Jireenya qabaasa. Naasuun nu keessa jira, sodaan nu keessa jira. Kufaatiin keenyaaf nuyi wal barreerra iddoo ta'e homa. Naasuun nutti hin dhaga'amu. Eessaa kaanee, eessa jirraa, maal ta'aa jirra isa jedhamu. Yaadan isaan namni keenya yaadaa hin jiru. Kufaatii hafuuraa yeroo kuftu, kufaatiin dinagdee kufta, kufaatii siyaasaa dhufta, achirraan gadi dhufa. Sigigaachoof dhufa. Kufaasii hawaasummaa dhufa. Sooshaal kiraayisii keessa galla. Achitti sirkaa bu'a qulfiinsa. Turte isheen eega gadhiiste. Amma namatti jirru kun bu'aa isaati. Bu'aa nagaa dhabuu, bu'aa beela'uu. Isa kana. Wantoonni amma jiran kun bara Ermiyaas keessa kan ta'anidha. Beela, nagaa hawaasummaa dhabuun kuni kanaadha. Nutu dura kufe, waldaa dura kufe, nagaa dura kufe miti, siyaasa dura kufe miti, dinagdee dura kufe miti, jireenya dura kufe. Yeroo ammaa kana keessumaa bara amma keessa jirru kana keessatti kufaatii amma kanaan kan ishee ga'e maali? Inni jalqabaa nuyi agalgaayota. Nuyi ana dabalata. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa turtii soortuu Amaanu'eel Gammachuu waliin qabaanne kutaa tokkoffaasaa kan hangammaatti hordoftan ture. Kutaa lammaffaasaa immoo yeroo kan biraa qabannee kan walitti deebinu ta'a. Sagantaa guyyaa har'aa waliin Joonsii Ayyaanaa si waliin turtii taasiseen jira. Isinis bakka jirtan hundumaatti waan waliin turtaniif kabaja argadhaa horaa bulaa isin jenna.